Daniel Balai, Kabisata Polisi yang berkat sudah terhormat. Kata tewadaari ke Kabanino Muhammad Sami ke Apai.
maqaan koo Yoonaas Asaffaa jedhama. Dorgommiin kun immoo magaalaa fi anaafuu waan baay'ee qaba. Ispoortii kana kan wanna aadaa hundumti Oromiffaas Amaariffaas waanuma jettan hunda jaalata. Maqaan koo Abbaa Gadaa Rattaa Boruun jedhama. Naannoo magaalaa Adaamaa kanaaf ana naannoo ishee walitti qabaa gumii abbootii gadaati. Fardii fi Oromoon gargar gaan hin beekan maaliif akkuma goota qabu kabaja guddaarraan kan ka'e amma maqaa ilma hangafaatiin kan yaamamu Oromoon yeroo mara. Kanaaf abbaa magaala abbaa daalee akkuma isin jedhe fardaan wal waama jaalala keessa dabre kabaja qaburraa ka'eeti kan akkasitti wal waamu jechuudha. ባህሉ የፈረስ ባህል በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚከበር የሚወደድ በብዙ ነገር የተለያየ የባህል የቋንቋ ያለባበስ ቢኖርም ፈረስ ግን ሁሉንም ያመሳስላል። ለሁሉም ብሔር የሚወደው የሚሳተፍበት ስፖርት ነው። በዓለምም ደግሞ ከፍተኛውን ቦታ የያዘ የፈረስ ውድድር ትልቅ ዝና ያለው ነው እና እኛ ፈረሶቻችን ድሮ በጦርነቱም በደስታውም በሰርጉም በሐዘኑም በሁሉም አብሮን የነበረና የተሳተፈ ስለሆነ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው ብዬ ገምታለሁ። ፈርድሞ የሮ ባቂና ናኖ በዳ ከነው ከናኖ ቀበን ጅሩ ዋልሆራ ከናፈም ወንናም መጋሊ አዳማ ኩን ጉክሲ ፈርዳ ኬሱማው ስፖርትን ጀጀቤፈሙ ቀባ አቦኒ ኬኛ አቦኒ ገዳ የሮ ደብረ ፈርዳ akka gaariin itti fayyadamne jedhanii labsanii jiranii kabajarraa qabaniif isaanis kan kana jedhanii kanaaf Oromoon afoola isaatiin illee maal jedha iyyoolee yoo jedhu naannoo Tuulama kanatti kan beekamu iyyoolee yaasiisu fardaaf qawwee maa dhiisu namaa gamtu dhiisan malee jedha. namaa gamtu dhiisan malee fardiif qawween barbaachisaadha jechaadha. ነው ከተማችን ድሮም ቢሆን በዚህ ስፖርት የታወቀች ነች። ተወልጄ ያደኩት እዚህ ነው። በየበዓላቱና ጊዜው ይሄ ይደረጋል። አሁን ግን ኤሌቬት አድርገን ሞር በከፍተኛ ደረጃ በዘመናዊ መልኩ ነው። እንደገና ደግሞ ቼ ሪዞርት ቼበለው መታወቂያው ሲግኔቸሩ ፊርማው ይሄ ነው። በዚህ እንዲታወቅ ነው የምንፈልገው። ያስ ከሆነ ድረስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢቻል አሁን ለምሳሌ ይሄ እንጃ 2 አመት ሊሞላው አካባቢ ነው ስናደርግ ይሄ አራተኛ ጊዜያችን ነው። ይሄ የተበለጠ የተሻለ ድምቀት ያለው ነው። ነገር ግን ወደፊት ሞር ተጠናክሮ ቢያንስ በአመት 2 ጊዜ እንዲካሄድ እናደርጋለን። ለሪዞርቱ መሰረታዊ ዋና መጣሪያው መለያው ነው። ስለዚህ ይሄንን እንገፋበታለን። መቃንኮ ንጋቱ ረጋሳን ጃማ አና ተደቻራ ረትራን ነፈ ሰገንታናራ ባየ ነመቶላ አካሳፉ ፊ አዳ ኦሮሞቲት ጉሉፍኒ ፈርዳ ዱሪ ባዲያ ረቱሬ አረ መጋላ ከሳ ደፉ ባየ ነመቶላ ኢትፉፉ ቀባንጃ ና አዳን ኩን አዳ ኬኛ ከአዱኛ ረት ኑራ ፉዳታኒ አቺት ጉሉሲሳ አሲት አርጉን ከኛ ባየ ትገመዳና አዳ ፈርዳ ክትቤኩ fardi kawo Oromoti farda dubartii fuudhan isaa fuudhanii fardi miidhagina Oromoti kanaan dura ayyaana gulufa jira fardi walitti ba'ee fardi sooroma manatti sooroma goojoo ijaaraniif manatti sooroma gaafa ayyaana laallibata jira achitti baay'eetti gulufan aadaadha jechaadha. መስቀላ ባኒት መስቀላ ፊ የሮቴ ምቀታ ጉዱፎ የቹዳ እና ኩንሞ አዳን ኩን ተፉፉ ቀባ አዳ ዱባታ ፈሳንሞ አማ ሞልደሱ ዋን ጉዳ ዳንጃን አካኮቲቲ እና ተፉፉ ቀባ እኛ ቼበለው የቼበለው ትርጉም ለኛ ፈረሱን ቼበለው ነው። አሁን እንደዚህ እንደሚጋልበው አይደለም ቼ ነው በቃ። እንደውም ያ ቼ ሪዞርት ስንል አጠር አድርገን ቼ ሪዞርት እንለዋለን። ግን ቼበለው ጋልብ ነው። ፈረሱን እንጋልበው በዛ ትርጉም ነው እኛ የምናየው። ከበኝ ፈርዳ ከነም እንጂሮም አመኩኖ ሞገተ ከሰይ ጋሪ ኢትፊአኒ አደን ዱሪ በደ ፈርድ ከበገ ዳቤ
dur fardi kabaja qaba namni farda qabu kabaja qaba qotoota madaran jijiran farda waan orobu de farda fe'anii haati ke abbaan gadaa bahee dhaqanii yoo ittiin kadhatan adumsa waan roobaacha gaadiddu qaba fardi kaa'oo qaba kanaaf amma kaa'oo sun baddeet fardi tuffatameet kunoo gaarii fardaatti godhanii ittiin harkisanii jechaadha aadan durሱን badde ይሄ ውድድር ሲካሄድ ያሁን ሁለተኛ ጊዜ ነው ከሁለት ዓመት በፊት ከቼሪ ሪዞርት ባለቤት ካቶ ዮናስ ጋር በመነጋገር እሳቸው ቢሮአችን ድረስ መጥተው አነጋገሩንና አዳማ ላይ እንዲህ አይነት የፈረስ መሰናክል ውድድር በጋራ ብናዘጋጅ ብለው ጠየቁን እኛም ፈቃደኛ ሆን እና መተን እዚህ ግቢ እዚች ቦታ ላይ ውድድሩን አካሄድን ከውድድሩ ቀደም ብለን ደግሞ አዳማ ከተማ ውስጥ የተዟዟርን መተዋወቅ ወይም ደግሞ ቅስቀሳ አረጋን ከዛ ውድድሩም ደግሞ ከተጠበቀው በላይ ስሜት ሳበ በጣም ደስ የሚል ውድድር ነበረ ያንን መሰረት አረግነና ደግሞ የአዳማ ከተማ መስተዳደር ራሳቸው ኃላፊዎቹ ደስ ስላላቸው ይሄን ውድድር ቀጣይ ለምን አታደርጉትም የሚል ድጋፋዊ ሐሳብ ሰጡ የቼሪ ሪዞርትም ባለቤት ደግሞ ይሄንን ገፉበት ከኛ ጋር ተነጋገርን እና ቀን ወሰን መቼ ቢሆን ይሻላል ብለን ይሄንን ውድድር ለሁለተኛ ጊዜ በቼሪ ሪዞርት በዚህ ቦታ እያካሄድን እንገኛለን እንግዲህ ያጠናቀቅንም እንገኛለን ማለት መነሻው ይሄ ነው ፈርዲ መለቶ ጎቱማቲ አቦቲን ኬኛ ኬሱማቲ ኦሮሞኔቾ ለፈኑ መቀምኑ ከና ተሰኒ ኤገኒ ከኑ ደበርሰኒ ከኒሳኒቲን ጉልፈኒ ቀብሳ ቱረኒ ፈርዲ ኤቦፍ ጋቸና ቀባ ፈርዲ መለቶ ጎታቲ መለቶ ኦሮሞ ዳንፈሞ ኢቭን ከነ ዱዋዮ ቱንተይን በሸነናፍ ሲምባየደቾ አካ በሸነናት አካ ጎታት አካ ስፖርቲት እንፈየዳ ከናፍዩ አዳም በደ ገልቴ ከንጀዱን ቀበቾ አዳኒ ኢራንፈተምቴ በደ ገልቴቲ asduwamiti amma beeta mangistiitti amma dorgommii biyya alaatti ijoolleen asii dorgomanii dhufan kuni Afrikaatti illee mo'anii kan dhufan jiru baay'inaan immoo mallattoo kana qabatee deemaa jiru Oromoodha kanaafuu fardi mallattoo gootummaa mallattoo Oromoon ittiin beekamu jechuun barbaada. Baay'ee namatti tola kun baay'ee aadaan badde deebi'aa jirti kun ogaa akka biyya akka Itoophiyaatti beekamaa jira kun jajjabaachuu qaba sirriitti jajjabaachuu qaba kanaan duras akkasumatti irmaa kana qofaamti faradoo naannoo kana jiru kafaa fardaa ta'u itti kaa'usanii kana cinaatti hiriirsanii waliin soorii keenya dabarsanii turan ispoortii kanaaf kun jajjabaachuu qaba kun fardaafis kabaja kennaa aadaa keenya guddisaa deemaa aadaan keenya akka biyyaatti akka beekamu nu goosisaa kun jajjabaachuu qaba abbaa hoteela kanaallee akka magaalaa kanatti magaalaa kan mul'ise waan ta'eef qaamni inni ilaalu qaamni mootummaa isa cinaa dhaabbachuu qaba እንጃ ህዝባችን ፈረስን በጋሪ ጎታችነት ብቻ እንዳያየው ነው የምፈልገው ፈረሶቻችን ዛሬ የጊዜ ነገር የሀገር የድህነት የትራንስፖርት ፕሮብሌም ሆኖ ፈረሶቻችን ጋሪ ሲጎትቱ ደግሞ መጨረሻ ላይም አርጅተው ተንከባካቢያቸው ተጠቅሞባቸው ከዛ በኋላ ሜዳ ተጥለው አስፋልት ላይ ዝምብና ቢምቢ የበላቸው የሚሞቱ ናቸው እና ይሄንን ህዝቡ ይሄን አክቹአሊ ለመስተዳደሩም ቢሆን እንደ መልእክት ማደርገው አንደኛ ፈረሶቹ በዚህ መልኩ ማርጀት መጣል የለባቸውም ባለቤቱ ተፈልጎ መወገድ እንደሚገባቸው በክብር መሆን አለበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለጤና ጥሩ አይደለም በየአስፋልቱ ላይ ሞተው ወድቀው ተጥለው ዝም ብለው ማንም ጅብና ውሻ ቦርጭቆ ቦርትፎስ ከሚጨርሳቸው ድረስ ሜዳ ላይ ተጥለው መታየት የለበትም ፈረስ ባለውለታ ነው በታሪካችን ላይ ከጠላት ጋር ተዋግቶልናል በደስታችን በሰርጋችን በፍቅር ጊዜ አብሮ ኖሯል ሐዘን ላይ በሐዘን ቦታ ተከብሮ አስከብሮ ታይቷል እና እንዲህ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ የሚጣል እንስሳ አይደለም በጣም ታማኝ እንስሳ ነው ፓወርፉል ነው ሌላው ቀርቶ የመኪና ጉልበት እንኳን በፈረስ ጉልበት ነው የሚለካው
እና ያን ያህል ክብር ያለው ነው እና ሰዎች ፈረሶች በኢንተርናሽናል ደረጃ አሁን ሚድል ኢስት ብትሄዱ አሜሪካን ኢንግላንድ ብትሄዱ በሚሊየን ነው ውድድሩ የሚካሄደውና ያን ያህል የተከበሩ ናቸውና ፕሊስ ይሄንን ዝም ብሎ ፈረሶቹን ሲያረጁ ሲታመሙ በየሜዳው መጣልና ያውሬና የእንትን ከመሆናቸውም በላይ ደግሞ ለህዝብም ለጤና መጥፎ እክል ነው መጥፎ እንትን ስለሆነ እሱ እንዲተላለፍ ፈልጋለሁ። ፈረሶቻችን ውበት ናቸው፣ ኃይል ናቸው፣ ፓወር ናቸው፣ ጌጥ ናቸው እና ዝም ብለው ጋሪ ጎታቾች ብቻ አይደሉም። ጋሪ መጎተትንም እንደ መጥፎ ነገር አይቸው አይደለም። በሱ የሚኖሩ በሱ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እነሱም ቢሆኑ እነዚህን እንስሳት በስርዓቱ መያዝና መንከባከብ ከበቃ በኋላ እንደው ክብር ባለው መልኩ ቢያስወግዷቸው ጥሩ ነው ነው የምለው። ታንኪዩ አማ አከሰላሪሰን ኩልሶ ዱጎዳሚ ገሩዩ ሞማልቱ ጅራ ነምኒ ማደገሊ ጎዴት ኢሳን ብቻ ጅራ ዋን ተይፍ ማደገሊ ከነ ዋን ብራት ጅራኒ ፈርድ ኩን አከካፈጅሙ ዱጎዳኒ ኩን ባይ ጋጋሪ ዳንጃ አካታዱ መተርጊቱ እኒ ካኑ ኩብሰቴዩ አስፋልትራ ካንጪሱ ጅራ እኒ ካኒ ጋሪዳን አርኪፋሜ ደደቤ ካንዱ ጅራ kunuunsa dhiisiitii jiraachuumti isaaniiyyuu olmost iddootti dagatameedha. Kanaafitu irratti hojjechuun nu barbaachisa. Uummata keenya illee barsiisuu qabna kan jedhuun qaban. Yoo barsiifnee inuma jijjiirre deeyyadha. አሁን የፈረስ ስፖርት ሲባል በአገራችን እንዳየነው አብዛኛውን የባህል ስፖርት ብቻ ይመስላል። የተለመደ ነው። እኛ ፈረስ ስፖርት ከፈረስ ስፖርት ነን ስንል ሸርጥ ነው ጉግስ ነው ይሉናል። ስለዚህ አንዱ ጠቀሜታው ስፖርታችን ዘመናዊ የፈረስ ስፖርት ነው። የኢንተርናሽናል ኦሊምፒክ ኮሚቴ አባል ነን። ማለት የኢትዮጵያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ አባል ነን። ኢንተርናሽናል ፈረስ ስፖርት የአፍሪካም ጭምር አባል ነን። እንቅስቃሴው ይሄንን ስለሚመስል ለማስተዋወቅ ይረዳናል። ሌላው ያየነው ደግሞ ምንድነው ሰው ሲያየው የፈረስን ስፖርት እጅግ በጣም እንደሚወደው ነው የተገነዘበው። የዛሬውን እንኳን ብናይ ከጧት 2 ሰዓት ጀምሮ ቁጭ ብሎ ያነቃቃል። የፉክክር ነገር ስላለበት ማስተዋወቁ አንድ ነው። ሌላ ህፃናት ልጆች ደግሞ ለካ እንዲህ አይነት ነገር አለ እንዲህ አይነት ውድድር አለ ወይ ብለው ወደ ስፖርቱ እንዲሳቡ ያደርጋል። ሌላ አካባቢን ማስተዋወቅ ነው። ትልቅ ነገር ነው። አሁን በተለይ ትላንትና ከተማውን ቱር ስናደርግ የከተማውን ነዋሪ ነቅሎ ወጥቶ ሞራል እየሰጠን በርቱ እያልን ለካ እንዲህ ነው እያለ ማየቱ መደገፉ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። የከተማዋንም መልካም ገጽታ ያስተዋውቃል። ሰላም መሆኑንም ያንጸባርቃል። ቀላል ነገር አይደለም። ቀላል ፈረስ ጭነን የመጣ ነው ከአዲስ አበባ ምንም እንከን የሌለው ጉዞ ነው ያደረግነው። እዚህም እስካሁን ባየነው ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ቀላል ነገር አለ። ከዚያም ባለፈው እንግዲህ እዚህ ዛሬ ከተወዳደሩት ስፖርተኞች 1 4 5 የሚሆኑት የዛሬ 2 ዓመት አልጄሪያ ላይ ሄደው ኢትዮጵያን ወክለው 7 ልከን ነበር። ከ7ቱ አንዱ የወርቅ ሜዳሊያ ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ ተስፋ አለን ነገ እዚህ እንደርሳለን የሚለውን ማንጸባረቂያው መንገድ እንደዚህ አይነት ውድድር ሲዘጋጅ ነውና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ iddoon itti argamnu iddoo riizoortii chee jedhama. Riizoortiin chee kun kana dura waggaa lamaan dorgommii fardeenii gaggeessaati kan inni ture. Bara kanarraa jalqabee garuu waggaatti yeroo 2 dorgommii akkasii gaggeessuu keessattuu aadaa fardaa guluffii fardaa aadaa uummata Oromoo kaleessa ture sana deebisuu kan kaayyeeffate ta'e waggaatti yeroo 2 kan inni gaggeeffamu. Magaalaan Adaamaa immoo akkuma beekamu giddugala konferensii turizimii fi indastiriiti kan isheen beekamtu. Keessattuu turizimii irratti bal'inaan hojii bal'aa hojjechuudhaaf hojiileen jalqabamanii jiru. Isa keessaa inni tokko taateewwan akka guyyaa har'aa iddoo kanatti gaggeeffamaa jiru kana jechuudha. Kanaaf dorgommichi sanuma sababeeffatee kan gaggeeffamaa jirudha. Caalmatti magaalaan Adaamaa iddoo akkamii qabdi aadaa uummata Oromoo deebisuu keessatti, duudhaa uummata Oromoo deebisuu keessatti, karaa duudhaa isa kaleessatti akka inni deebi'u godhuu keessatti hojii baay'eedha hojjetamaa kan jiru waan ta'eef isa keessaa inni kun dorgommiin fardaa Oromoo biratti ergaa guddaa qabu kun immoo bifa sanaan qindeessummaa riizoortii cheetiin kan inni gaggeeffamu. Dorgommii kanarratti qaamolee garaagaraati kan hirmaachaa jiru. Fakkeenyaaf gareen guluffii fardaa beekaa fardaa jedhamu hirmaachaati kan inni jiru. Masara mootummaarraa masara muummicha ministeeraa isa federaalaarraa qaamni gareen dorgomu jira. Akkasumas immoo
poolisii Finfinnee irraa kan dorgomu jiru gareewwan garaagaraati kan as jiru fardeen asitti arginu kunis immoo fardeen sadarkaa garaagaraatti sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaattis dorgomanii warra mo'atan kan injifatan faadha iddoo kana kan jiru shaampiyoonaa Afrikaa keessattuu warri beekaa fardaa shaampiyoonaa Afrikaatiin beekamu olompikii irratti warra hirmaachaa turan akka addunyaattis iddoo guddaa ijoollee qabanidha kan hirmaachaa jiranii baay'inaan immoo akkuma isinis argitan guddattoota iddoo kana kan dorgommii kanarratti hirmaachaa kan jiru kuni dhaloonni aadaa isaa kaleessaa sana beekee akka guddatu gochuu keessatti fardi Oromoo biratti maal qabaa kan jedhu sana beekuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef dorgommichi qindeessummaa qaama kanaatiin kan yoonna ta'e walumaa galatti naannoo fardeen 54ti guyyaa irraa kana iddoo kana kan jiru garee garaagaraa qaba gareen tokko yoo xiqqaate farda 8tiin kan inni hirmaatu haaluma sanaan gareewwan as jiran kun garee 8 kan yaadame 64 garuu 54 iddoo kana kan jiru jechuudha yeroo ammaa ከሁለት ዓመት ወይም ሶስት ዓመት ባልሳሳት በፊት ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለንን ድጋፍ እንገልጻለን የሚል ትልቅ የፈረስ ትርኢት በአዲስ አበባ ከተማ አካሂደናል። ያኔ ሰው ለካ ይሄም አለ እንዴ ነው ያለው። ከሁለት ዓመታት በፊት የአድዋ ድልን ምክንያት በማድረግ ደግሞ እንደዚሁ ቱር አድርገናል። በዚህ ዓመት በታህሳስ ወር ነው በየካቲት ወር በአባቶቻችን ገድል የተገኘውን የአድዋ ድል በፈረሶቻችን ገድል ጭምር እንዘክረዋለን በሚል ትልቅ የፈረስ ስፖርት ውድድር ጃን ሜዳ ላይ አካሂደናል። ስለዚህ ይሄን ሁሉ የምናደርገው ታሪካዊነቱን ለማሳየት ለማሳወቅ ፈረስም ደግሞ ዝም ብሎ ፈረስ ብቻ አሁን ስለ አድዋ ወይንም ስለ ሌሎች ድሎች ሲነሳ የጀግኖች ብቻ ነው የሚነሳ። ፈረስም ጀግና ነው። ሰራዊት አጓጉዟል፣ ስንቅ አጓጉዟል፣ መሳሪያ አጓጉዟል፣ የቆሰሉትን አጓጉዞ ለእርዳታ ደርሷል። ብቻ ዘርፈ ብዙ ነው። በኢኮኖሚውም በእርሻ እንበለው በትራንስፖርት በብዙ መልክ አገልግሎት ስላለው የስፖርቷ ዘርፍ አንዷ ዘርፍ ብቻ ስለሆነች የኛ መውጣትና እንዲህ አይነት ፕሮግራም ውስጥ መሳተፍ ሌላውንም ያንጸባርቃል የሚል እምነት ነው ያለን። ዱራን ዱርሴ አኒ ሪዞርቲ ከነኒ ገለቴፋቹ በርባዳ ሁንደ ኬኛው ከወልቲ ሰሳቤ ኢሳኒ gara fuulduraatti garuu warri abbootiin qabeenya keessumaa warri rizoortii qabanii kan irratti hojjechuu qabu miidiyaan iyyuu immoo dabalataan affeeramuu qaba ture sababiin isaa kuni tokkoffaan seenaa keenya lammaffaan mallattoo gootummaati sadaffaan immoo beeta mangistii galeera dorgommiin amma biyya Afrikaatti illee ittiin dorgomamaa jirudha kanaaf dhaamsin dhaamu abbootiin qabeenyaa illee waanuma qabnu kan duraan baranne irraa waxaa jenne kan irraanfatamne yaadanne kan bade deebifne aadaa keenyaa fi duudhaa keenyatti yoo deebine nuyi oriijinaalii taane jedhu oriijinaal jechuun kan durii kan qabeenya kee taataa uumama taate jechuudha kana jedhin dhaamuu barbaada. Fardi kaleessa Oromoo biratti safuu qaba. Namni ilmallee yoon qaban fardaanis waamama. Abbaa Shankoo, Abbaa Daalee maal jedhamee waamama fardaanis. Akkuma ati kaaste amma wantoonni jalqabaman jiru iddoo garaagaraatti fakkeenyaaf naannoo Shawaa naannoo Salaaleetti fardi gaarii akka hin harkisne abbootiin gadaas labsanii yuunivarsiitii Salaalee wajjin ta'uudhaan hojiin jalqabameera. Kan keenyas muuxannoo sanarraa fudhannee qaama dhimmi ilaalu wajjin immoo hin hojjanna nus jechuudha. Maaliif akkuma ati kaaste haalli itti fayyadama fardaa magaalaa kana keessa jiru sirrii miti. Magaalli kun immoo magaala Oromooti. Oromoo fakkaachuu qabdi. Safuu Oromoo hunda eeguu qabdi waan ta'eef keessattuu akka aadaa Oromootti fardi gootummaadha. Ittiin waraanta, ittiin fuuta waan baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf fardi gaarii hin harkisu fardi Oromoo. Gaarii sana akka hin harkisne qaama dhimmi ilaalu wajjin immoo taane hojii kan irratti hojjechuudhaaf nuti qophii qabna waan ta'eef gara fuulduraatti kan irratti hojjetamu qabu akka ta'e nus keessa keenyatti yonnaa qabna. Abbootiin gadaas dhimma kana kaasaati kan isaan jiran. Akka Salaalee sana fardi Adaamaa keessa jiru gaarii harkisuu hin qabu kan jedhu isaan biras kaka'umsi jira. Isa kana isaan waliin taane qaama dhimmi ilaalu wajjin taane safuu ganamaatti akka deebi'u akkasumatti ol kaanee fardi gaarii hin harkisuu otoo hin taane maaliif hin harkisne kaleessi isaa maalidha duudhaan isaa duubeen isaa maal fakkaata kan jedhu sana aadaa sanarra dhaabatamee deemuu qaba waan ta'eef qaama dhimmi ilaalu waliin mari'annee gara sanatti kan deemamu ta'a jechuudha. Oromoon abbaa fardaati fardaan beekama. Wayitii gannaa Oromoon gugsiidhaan kan beekamu. Akka carraa ta'ee nuti baadiyyaawwan Oromiyaa gara garaa keessatti wayitii gannaa kana fardeen gosaan ardaadhaan walitti bahamee kan garmaamamu. Kun sadarkaa jechuun karaa ammayyaattis finnee jajjabeessuun aadaa kaleessa ture san immoo iddoo jirutti deebisuun
fardeen mataan isaanii qabeenya guddaa akka ta'an ispoortiidha waan ta'eef waan aadaa irraa affatame san dadammaqsuu keessattis gaheedha kan qabu. Garuu immoo yeroo ittaanu fardeen baadiyyaas dabalatee qonnaan bultoota keenya sagantaa kanarratti affeerree karaa adda ta'een wanni sagantaa kanarraa barree jira hanqina sagantaa kanarratti nu mudate argineerra. Garuu immoo bal'inaan itti deemnee sosochoosuudhaafis carraa nuu kenna waan ta'eef aadaa dagatamaa dhufe Oromoo fi farda gargar baasuun hin danda'amu waan ta'eef baadiimaa abbaa maalii jedheeti Oromoon iddoo duulatti iddoo maalitti iddoo rakkootti farda isaatiin kan beekamu kan waamamus waan ta'eef kan ammoo sadarkaa kanaan karaa ammayyaatti fidnee isa lookaal ta'e saniin wal simsiifne lachuu wal maddii oofuudhaaf gahee taphata waan ta'eef isaaniifis beekamtii kennuudhaaf gahee olaanaadha kan qabu. Karaa adda addaatiin faayidaa isaas kaasuun hin danda'ama jechaadha. Gara fuulduraatti qaama ispoortii keenyaan goonaa garuu koomishiniin tuurizimii amma qabateera. Keessumaati immoo mallattoon kan amma ijoolleen addana jiran ijoollee masalaalee sulultaarraa dhufantu jiru akka muuxannoo gaariitti dabarsaa kan jiranii ijoollee warra beekaa jennu warra amma budiniin tokko jiru. Gara fuulduraatti garuu kan koomishiniin tuurizimii qabatee aadaa keenya cimsinee itti adeemnudha. Walumaa gala garuu ka'umsi jiru gaariidha. Jabaachuu mana barbaachisa jechuu barbaada. Maqaan koo Kubaa Mokonnin jedhama. Kanan dhufe kilabii mana mootummaa 4 kiiloo. Biyya keenyatti dorgommii fardaa baay'inaan hin beekamu. Beektaa namoonni farda yoo jettu farduma meedaa deemee oolu se'u. Fardi kabaja qaba. Fardi immoo aadaadha. Fardi dorgommii fardaa baay'eetti beekamuu qaba. Kanaan booda beeksisuu qabna. Biyya irratti olompikii irratti hirmaachuu qabna jechuun barbaada. Maqaan koo Faxxanaa Nugusuu jedhamee bakka itti lama lamadu beekaa fardaa jedhama. Waggaa 14 ta'e edimeen koo. Mee yoom jalqabde akkamitti jalqabde farda guddaa? Waggaa gisee waggaa 8 tan jammare. Hazaan bakka baay'ee deemnee yoo tawadaaddaruu jammare. Achiin booda timirtii baay'ee barachaa ture. Waa'ee fardaa. Hazaan amma was ga'e. Ani carraa fardaan dorgomuu naannawa keenyatti naannawa Finfinnee magaalaa naannawa Finfinnee irratti dhaloonni kee achitti akkata isaati hojiidhaan dandeettumaan achitti dhiyaadheen baree isaarraan waggaa 12 guuteeraan dorgommii kanarratti yeroo baay'ee gara waancaa 8 oliin qaba gara meedaaliyaa 15 olii sadarkaa keechan jira jechuudha. Aljeeriyaa jaarmeedaa xaaraan baasii poolisii sandaaf. Finfinnee irratti kilaboota 7tu jira. Kilaboota 7 keessa tokko keenya waggaatti yeroo 7 qophaa'a. Namoonni baay'een akka dorgommiin kun jiru hin beekani. Miidiyaadhaanis hin daddarbu baay'inaani sila kanaaf malee dorgommiin fardaa hin adeemsifamu. Odummanni fardaa ijaarame baay'ee asis dhufnee dalamaama hin hojjenna dorgommiinis hin jiraata gini asii bootaa hin jiraanne hin beekne malee manni fardaas baay'inaan hin jiru. Dorgommii fardaatiif dura fardaaf kabaja kennuu qabna. Fardi kabaja qabaachuu qaba. Kabaja yoo arganne namoonni baay'een immoo farda kana beeksisuudhaaf laffoo qabu yookiin xaxxaaruu qabu. Addunyaa irratti fardaan beekamaan olompikii irratti hin hirmaatu. Itoophiyaa bichaadha duubatti kan haftu. Fardaan olaanaa qabeenya fardaatiin olaanaadha. Garuu immoo hirmaachuu isaati irratti baay'ee gadi bu'iinsa qabna jechuudha. Kanaaf mootummaanis deeggarsa godhee iddoo itti leenjisnus qabna faradee qabna iddoo itti leenjisnus kan nu qophaa'ee addunyaa irratti akka obbeessinu jedha. Gisee 8 waancaa gisee 8 fide. Kilabii keessanii? Biyya alaa fa'aatti dorgomtu akkami warri faranjii kusirti danda'a isaan wajjin akkami dorgomtu? Nus kaasitti baay'ee barachaa turre deemuudhaan nan ji'a tokko wayii talamaammadaa turre. Amma namoonni hunduu gurguddaadha xixiqqaadha xiqqishummaa kana akkamitti carraa kana argamte? Gisee sana abbaa kiyya na seessise waggaa 8. Ergasiin bakka tirringiyyuu afeeyyuu hin beeku. Amma dorgommii fardaa kanaan addunyaa irratti maal mul'isuu barbaadde? Aljeersi deemee waancaa fiduudha. Warqii finnee miti amma gisee dabar ammoo waancaa fiduudha. Walduraa duuban akkaataa isaan itti taalchoo taasisaa turan fardeenin hamilee kennaaf hamileen baay'eera. Waraabee haamsaadha. Jiga argannaa amasaginaለን. Bootii gadaa hamileedhaan gara teessoo isaanii naasisa. Faxxanaa Nugusuu ka beekaa fardaa hamileen hin jiru beekaa fardaarra. Hamilee kennaafi daa'ima qacalee kan argaa jirtu hamileen gara baay'ee irra dhugaa dubbachuuf akkatti taasisaa ture kabajamoo jiraawwan sirraa hamileedhaan badhaasa kennanii gurguddaa isaan galatoomfannaa.
Lammaffaa ሁለተኛ lammaffaa kabee beekaa fardaarra አሁንም አንደኛ የሚመጣ ራሱ ነው ሞራል ያንሳል ግን አምሌ ልንረታ አምሌ ልንረታ